بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد كبجمتوتا أجيفتوتا درسي مهم بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة أنت النظارات وني حلقة أفرتمي صدفة وكما دام نراج ديبنا سيدنا مال جلان الدرس 11 مبطلات الصلاة كشاني مهمة درسي أكيسانا وهنتي يجو درسين كنا توقف فادا جلان أكلكو سيسانيتي مبطلات الصلاة وان صلاة دي كجيجو وان صلاة بلسو وان صلاة بلسو يجو مال وان صلاة بلسو كان يسرى تلوفني أول شروط صلاة دبني سقالي أركان صلاة دبني قد أفري إيغا سيمو واجبات صلاة سدي جنة دبني إيغا سي سنن صلاة فاين صلاة إرّا إسي إرّا غرا قد جها دبني إيغا كان دبني وان هندي وان إسابلسو في وان إساديقو في وان إسابلسو قبتي وان صلاة أكنت دبني شروط إساتي في أركان إسا قوتتي واجبات إسا قوتتي أرقمو كان بلسو جرا ديقو جرا إنجرا إيه واني إسا كان فياد أرقو جرا ديقون إسا سنبلست غنا لفاكاسني دلقونا مبرباجي سيجو غنا لفاكاسني دلقونا مبرباجي سيجو أياد أرقا جتون صلاة غنا اتدابي نما برباجي اتدابي أني جمرو لفاكاسني تنين جمرو نما برباجي صلاة غنا طولي مطلعنا صلاة أقام جيران شيئني واني صلاة ديو أقام جاوا سدد جيران سدد سيرا بيكا دبچو قلفو نياچو رغو أوران نما سترين نما كسلاتا كديرا إدو هندورا راهقا جلباتي جلبا في هندور تلين كيسا سينتي يوكا قبل تلين وتاتي أكاسي dubartiin immoo nafa isii mara harkaa fi fuula malee yoo qibla irraallee gara gale yoo taphateellee akka malee tapha guddaa haga jedhamu yoo wuduuni isaa diigamellee wanni kun 8 kun waan salaata balleessuu jedhan waa 8 kun tartiibaan akka lakkoofnetti beekaa dubbachuu yaadachuu wajjin kolfuu lama nyaachuu sadii dhuguu afur ooraan namaa wayaa namarraa bu'u yookaan bubbee namarraa buutu wanni 5 qiblaarraa garagalu 6 salaatuma keessa osoo jiru taphachuu akka nama salaata keessa hin jirre harka olii gadoofa amaama olii gadoofa annoo olii gadoofa salaata keessatti 7 8ffaan immoo wuduuni diigamuudha wuduuni isaa irraa baduudha Odo salaatuma keessa jiru hafuurri irraa bahe osoo salaatuma keessa jiru fincaan osoo wal kara karanii jedhan osoo inni dhorkaga jedhu harkaa cee hin bada jechuu salaanne hayye tokko tokkoon isa kana addaan baafnee dubbannam waan isaa kana tokko tokkoon maarre alkalaamuu jedhe ka dura tokkoffaan dubbachuudha salaata keessatti wanni salaata balleessu salaata diigu dubbachuudha salaata keessatti namni yoo dubbateetin hin jedhe harfii lama kawaa beeysisu yookaan qii jedhe minal wiqaaya jedhani qii jedhe minal wiqaaya kana harfii lama yoo dubbateeti waan harfii lama beeysisu yookaan laa jedhe laa fi laamii laa jedhe akkasin godhin jechuure wanni sun akkasii miti jechuu yoo akkasii jedheetin hin jedhe salaanni hin badaa jedhan salaanni namicha kana hin badaa yookaan bada beekaa osoo yaadatu dubbate dingata afaan hin ceene beekaa osoo yaadatu dubbate ammallee immoo dubbachuun kun salaata hin balleessaa osoo beeku dubbate yaadachuu fi wanni kun haraamaa salaata kana keessatti dubbachuun haraama jechuu osoo beeku dubbate
namichi daguudhaan yoo dubbate hoo yookaan mootu haraamummaa dubbii kanaatu hin beeku akka yoo duraa sahaabaan zamana awwala haga waquumuu lillaahi qaanitii jechuun hin dhufin akkuma Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu odeessa hadiis sahiihni keessatti namichi yoo dhufeetiniin jedhe salaata warra salaataa jiru san in gaafata eessaan geettan hagam salaattan jedhaan warra salaatatti jiru hagam eessaan geettan hagam rakata lama moo tokko salaattan jedhaan maarree itti san hin dhoorgamne jechuu eegasi odoon akkasitti jiran namichi tokko ol seenee yoo inni akkasitti gaafatu sahabaa wannooti jedhanii akira akkana gariin guddee dafaa harkaan uftutuqee jennaan ahaa yusakkituuna na jal'isiisan edabadaa na jazbee na jal'isiisanii jedhee jennaan eegasi rasuulli salaata irraa bahee jennaaniin salaanni kuni jedhe inna haadhihi salaa laa yasluhu fiihaa shay'un min kalaami nnaas laa yasluhu fiihaa shay'un min kalaami nnaas odoo yaa'uun isa keessatti hin taatuu jedhe tasbiihaa fi tahliilaa fi zikrii rabbii bichaa isii keessatti jedhe achirratti dhoorgamee qur'aanilleen waquumuu lillaahi qaanitiin achi durani haasoyna jedhan Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu namni dhufee walitti haasawa aayaan tun buutee jennaaniin kunnaa natakallamu fi salaati yukallimu rajulu saahibahu wa fi janbihi fi salaati وقوموا لله قانتين جتون دفنانين ومنا بالسكوت ونهينا عن الكلام الإنسان تأججمني تنيني دبير رارور قمني الإنسان تأججمني تنيني دبير رارور قمني دران دبير درهم ولدت قافتن يو نمني صلاة نما درسين دكنا ريك كم ما كان كهرباء ويو نونج حكم صلاة تنجا ولو قافتني حكم صلاة تني ميك أي سانجتن rakkaala moota duraati moota duubaatti jedhee wal gaafata eegasii kun dhufnaaniin achi dhaabate jechuudha wanni martinuu shari'aan suutaan takkaan hin guutamne dhawaataan guutamte jechuudha namni kun ka salaatni irraa bade jenne kun dubbiidhaan nama hin balleessitii salaataa beeku ka jaahilan ta'in jechuudha nama mootu beekaa dubbate daguudhaan yoo dubbate salaanni sanii jettee hin baddu akkasii jechuudha. Tole ka itti aanu al-dhahik kolfuudha salaata keessatti kun aslumaa kolfi waanuma hamtu namni fuuldura rabbii jiru maal jedhee kolfa namni rabbiin dura dhaabadha jechuu qalbii isaa keessa jirtu namni rabbiin dura dhaabadha ani bakkee an dhaabadhu kuni bakka fuuldura rabbiiti jechuu yaadu akkamitti kolfa maaltu isa dhufa fuuldura rabbii isaa jira rabbiin isa arga yookaan osoo isa argu jasan isatti kaluu jira isaaf salaata isaaf dachii irra deemurratti nafa isaa ka irra caalu addaan sujuuda godha funyaaniin sujuuda godha rabbii jedhe tole eessaa kolfi isa dhufa duuba gizee akkana osoo akkanatti rabbii ofii gabbaruuf gajjedhu kana eessatti kolfi isa dhufa kolfilleen hin balleessaa jedhan salaata hin balleessaa jedhan maali kushuu dhabamsiisaree nafarra bal imaamu abu haniifaan san biraa sananii wuduu ayyuu hin balleessa jedhan wuduu umayyuu hin balleessaa jedhan garuu jumhuurri wuduu an balleessu salaata hin balleessaa jedhan wanni akka seeqachuu fa'aa kolfuu miti wanni kolfan jedhamne namni garii nama laalee seeqata kolfan jedhamu kaa kun amma seequu jedhama malee kolfan jedhamu kolfi qaqqaqqa jedhanii wannoo mul'isan harfiin akka baatutti akkasitti mul'isan jechuun hadiifni imaamu abu haniifaa warri isaan dalalfatan hadiifni daciifaa jumhurri hadiifni daciifa jedha garuu immoo namichi maal godhaa kolfa fuuldura rabbii jira maaltu isa kolfisiise bakka haasawaa karee foosanitti haasoyni yoo namichi ani salaata keessa bahe jechuu yaadee haasa'e homaan qabu guddatullee haga aadaatti gaangaan dabre hin jenne maaliif rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaafa salaata rak'ata lamaa salaatee yookaan duuri yookaan asrii jedhanii ta'inni keessatti salaatee
eegasi daddafee gadi bahee jennaani zuliyatee namni jedhaniin harki dheeraa yookaan immoo waan maqaa kanaan waameef illee rabbitu beekaa rasuulli zuliyatayni jedhani sahaabaalleen zuliyatayni jedhaniini namni kuni yaa rasuulallaahi salaanni hin gabaabatte moo salaanni hin gabaabatte moo hin dagatte jeen hin gabaabannellee hin dagannellee jeen lakkii dagatte jeen en daganne jeen dagatte jeen dagatte yoo kan gabaabatin taate wahii dhufee salaanni lamatti kan deebiin taate salaata dagatte jeen sadi salaatte yookaan lama gaafa biraa lama salaatte riwaaya lama illee jedhu jira riwaaya sadi illee jettu jira agana salaatte jeen amma rasuulli muka wayiitti hirkatee yaa sahaabaa wanni zuliyatayni jedhu kun dhugaa jeen dhugaa yaa rasuulallah jedhanii nama mee hasawa angana ga ergite hasawa qabda as gara galee rasuulli allahu akbar jedhee salaata deebi'ee rak'ata takkitti hafte fidee osoo salaata shahuda taa'ee osoo salaaman baafatiin sujuudu sahwiin godhe yoo namichi ka geesse jedhee geessu yaqiina geessu jedhu taate eega geesse nama waliin haasa'ee xiqqoo jedhee yookaan salaata biraattu seenee rak'a sunnaa salaatee eegas yaadate ittuma deebi'eet guuta jechuu ittuma deebi'ee rakkate takka yoo zamanni qajeelaan ka dheeratu taate immoo eega kunno haga hidhee taa'eetiin ka yaadatu taate salaatuma lafaa kaasee salaata yoo namichi qurxii salaata kana keessa bahe jechuu haqiqatti illee ni bahu amma rasuulli sallallahu alaihi wasallam ani salaata keessa hin jiru jechuun haasawa akkasitti namni salaata kana namni bira taa'u bar abboo ati rak'ata lama salaatte sadiin salaanne magriba jedhan sadi buutee salaate hin salaanne jedhan eegasii oduma wal kadhanii gamaa gamana wal oofan ol moromanii jedhan galteef namicha akkasi jedhee rakkatuma tokkocha hafeesan ol ka'ee fidee eegasii immoo sujuuda godhaa jechuu allah hikiyenne kolfiin balleessaa sadaffaan kolfa afraffaanoo al-aklu nyaachuu salaata keessatti akka inni fokkatu laalime mee rabbiif dhaabateetiin salaatamoo hin nyaata laal akkanumatti yoo laalteeyyuu namatti fokkata laalchumattuu namatti fokkata laalchumattuu namatti fokkata rabbiif dhaabattaa eessa si jalaa dhaqamoo eessa si jalaa dhamu nyaannilleen salaata hin balleessaa xiqqaatee guddatee illee jedhan washurbu dhugaatiilleen hin balleessa jedhan dhugaatiilleen achuma ga'e osoo maadhaa bishaan gadi jedhee fudhatee gaggaggagga'u godhe hin balleessaa jechuu warri salafni gariini sunnaa keessatti yoo namichi ka itti dheeratu taate in dhugaa jedhani garuu dhuguu dhabuutu irra caalaadha warra hin balleessa jedhutu adillaan irra jajjaba farqiin hin jiru salaata fardii fi sunnaa keessatti rabbiin dura dhaabataa namichi addaan baasiinsi kun kana wanni jenne addaan baasu hin jiru jedhan marattuu nyaannilleen dhugaatiilleen hin balleessitii jechuu xiqqaattee guddatte wanni nyaata jedhamu wanni dhugaatii jedhamu hin balleessa jechuu wanni ilkaan keessaa jiru hoo yoo gattare homaan balleessu jechuu sun hancufaa wajjin gattare sun achi kaayatee gad dabarsee miti bara xaayimaa biyya garii keessatti jimaa afaan kaayateetini salaata hoo reen beeyna maal waanuma biraa dhufne waanuma beeynu jimaa boqotti guddateet salaata oofa wani nyaataatuma oofa maal wayii gadi liqimsa oola gadaabaa gaduma liqimsa wani salaanni fayyaan taatu jechuu salaanni fayyaan taatu awwaluma lulluuqatee ofirraa waan rabbi itti tuule kana gadi tufe wattuma salaatatti seenu salaatti nyaanni onni biraatu kaalaalaatu akkasii kanammootu waan ulamaani garguddaan haraama jedhan nama macheessa waan garguddaan ulamaa haraama jedhan
garuu kana salaata aslima haramummaa fi halaalummaan haateettu jimama boqoo kaateetiin salaatatti seenuun dubbii ajaa'ibaatti. Namichi kun salaata moo jimaa nyaata duuba achi keessa jimaa qamaa moo salaata. Maal waa'ee garbi nyaachise ittuma deebi'ee nyaata. Eegas illee maal godhama ofirraa lafatti gadi naqee eegas yoo rabbi nyaachise deebi'ee nyaachisa. Garuu gurguddaan ulamaa haraama jedhanii nyaachuun haraama jedhanii warri mootuu lakkii homaan qabu jedhullee hin jedhanii garuu daliilli warra dhoorgu wajjiin jira. Tole kan shanaffaadha inkishaaful cawraa fokkataan namaa mul'achuudha. Wanni namarraa fokkatu wanni mul'isuun namarraa fokkatu namarraa awraa marxoo namarraa bu'u wayaan namarraa hiikkachuu. Fokkataa jechuuni saw'atayni ka jedhaniin kuni nafa lamaan saalaa kana ka duraa kanaa fi ka duubaa kana. Nafa lamaan saalaa kana yoo namarraa mul'ate wayaan tumbuute yoo namarraa mul'ate salaanni hin bada jedhan bilijmaa kana kilaafni hin jiru. Nafa lamaan saalaa yoo mul'ate yookaan karaa fincaanii yookaan immoo karaa hafuuraatii fi wandhoo yoo ka mul'atu taate dhaqni dhaqna lamaan yoo inni ka mul'atu taate salaanni hin bada jedhan. Yoo immoo san hin tahin gudeenni faa awraa salaata so'ateenii kanaan awraa mugalladaa jedhaniin awraa mul'isuun isii kulli gidee maraa hin anjine jechuu. Gudeenni amma gidee garii wayaan namarraa raramtee wannoollee jedhamtee yoo namni waa yaabbatu faa yoo waa dalagu faa gudee rorrateetuma dalaga. Gidee garii namni yoo mul'isa jechuu gudee handhuura gidee garii namni yoo mul'isa jechuu. Kana yoo mul'atteetiin jette ol deeffateeti salaatatti deebi'a jechuu. Bubbeellee yoo kana namarraa gad deebifte yookaan dakasiin ol butte gad deeffateetumaan salaata ofii ittuma deema jechuu. Yoo immoo buttee irraa nafni saalaa lamaanii kun ka mul'atu taate fokkataan lamaan kun ka mul'atu taate hin ta'u. Awraa mugalladaa jedhaniin isaan awraa mugalladaa jechuun wanni akkuma nafa fokkataa jennu kana mul'isuun isaa waan jibbamu jechuu. Waan mul'isuun isaa namatti hin tolle jechuu. Kan mul'isuun isaa namatti hin tolle jechuu. Akkas jedhan ulamaani. Maarree akka sharxii salaataa keessatti dabarsinetu maali satrul awraa. Sharxii salaatarraa awraa sattanachuu. Yoo bubbeen sirraa buute yookaan wayaan akkanumaan sirraa buute yookaan mooraan si kashafame salaanni hin ta'u jechuudha. Yoo zamana kaluutti deebisee hitta hawaan awraa lamaan hin tahiniin jedhan. So'ateenii fokkataa kana lamaan waan hin tahiniin hin ta'a. Yoo so'ateenii mul'ifamte immoo hin ta'u jedhan. Salaata ganamaa wayaa ofii tolfateet eegasi adduma jammara jedhan kana lafaa kaasa jedhan. Kun shanaffaadha. Jahaffaan immoo الانحراف الكثير عن القبلة. قبلة را غرغلو قبلة را مرغتي بتأتي دبو قبلة را مرغتي بتأتي دبو كل اللي دورغما داجچو namichoo qiblaa irraa gara gale osoo beeku osoo jihaan kun qiblaa jechuu beeku akkana cinaa tokkotti achi dabee irraa gore yookaan gara tokkotti gara bahaatti dabee yookaan gara dhiyaatti dabee yookaan kaabatti dabee kibbatti dabee yoo irraa gore fayyaan ta'u jechuu salaanni isaa. Yoo mootuu makkaan ka'baa bira jiraatee masjidal haraamin asitti ka salaatu taate aynii ka'baa irraa goruun hin ta'u. Xiqqollee saantee takkallee irraa goruun hin ta'u jechuu. Saantii takkallee ka'baa sanirraa goruun gara mirgaa tahina gara birataa tahina hin ta'u jechuu. Yoo immoo gara biraa tahe hoo yoo amma akkan biyya keenya as salaatanii asii biyya kanaafuu yoo kun amma akka Riyaadirra Jiddarra as salaatanii kana yoo tahe hoo kuni gara cinaa ofii tokko harka ofii ka mirgaa gara tokko godhee gara bahaa godhee harka ofii ka bitaa mootu gara wannoo godhee gara dhiyaa godhee iddoo kanatti yoo qiblaatti ofii achi qajeele garuma jiruunu
qiblaatti achi qajeelee jihaan kun qiblaa jedhee itti qajeele akkasumatti salaataa jedhan. Bitaatti illee haa ta'u mirgatti illee haa ta'u ayni kaabaaree itti wannoo jechuu hin danda'u. Ittu haqa ofii itti haada godhee kana qiblaa yoo jedhe akkasumatti salaata jechuudha. Galabaatanni isaatti qiblaan kanaa jedhee itti qajeele akkasumatti salaata kanumatu gaayaa jedhan. Bakka sanatti warra Shaafi'iitu jajjabeessanii qiblaatti deebi'u malee gamanallee irraa godhuu gamanallee irraa godhuun hin ta'u jedhan. Garuu kan isaan jedhan san alatti yoo bakka Kaabaa taate malee bakka biraatti tatbiiqa godhuun hin danda'amu. Dalagaarra oolchuun hin danda'amu jechuudha. Jihamatti akkuma rasuulli ma beena al-mashriqi wal-maghribi qibla jedhe lafa kaa'e waan guddaa bar dhaabita guddaatu lafa kaa'e amma iddoo bahaa fi dhiqaa iddoo bahaa fi dhiqaattu qiblaadhaa jedhe fuula isaatti deebi'eetiin inni namichi yoo gara bahaa jiraatellee namichi yoo gara dhiyaa jiraatellee gara jihaa qiblaa sanitti fuula achi deebi'ee jara kana keessaa tokko mirgatti tokko bitaatti hambiseetiin yoo itti achi fuula deebi'ee qiblaan tana jedhee itti asii achitti deebi'e gara afraniifuu jihaa bahaa fi dhiyaa kaabaaf kibbaa yoo akkasitti deebi'eetiin hin jedhe namichi fayyaa ta'a jechuu salaanni isaa fayyama ta'a. Yoo immoo Kaabaa bira jiraate akkuma Masjidil Haraam keessa as jiraatee jedhe ayni Kaabaa saantii takkallee irraa godhe in ta'u jechuu salaanni isaa maali achi isa san ayni Kaabaatti zaata Kaabaatti deebi'uutu isa qaba jechuu. Kanaafuu inni as jiru suni akkasitti kun mootu jihaatti deebi'a jihaan kun minkum mirgallee irraa dabuun bitaallee irraa dabuun kun dhiifama isaa godhamaa jedhan. Kun xiqqoo yoo gamaa gamana irraa godhe waan haga itti yaada godheen kun yoo bargaa itti yaada godhe yoo akka masjidaa taate akkuma masjidi biyyi godhatetti salaata. Yoo masjida kana biyyi namni beeku kaa'ee tiniin mootu masjida kana laalanii masjidni kun qiblamatti qajeele jedhan akkasumas salaataa yoo gaafatu. Yoo masjidni isa shakkisiisee ka ofii beeku taatee daayiraa wayii ufaa godhatee tiniin itti yaada godhe sun adda. جهفانا تربفانو العبث الكثير المتوالي في الصلاة العبث الكبير المتوالي في الصلاة ما أكثر هذا كوني مو تبع صلاة كيسة توجه صلاة كيسة سوتشو وجتشو غران سوتشو حركة كانين قفتاو لقد إنه أمامه لقد أو كانين مقررو لقد أو كان رجلان يوكال لك قد ديبي هذا تيلو كهوكسا yookaan miilaan gada areeda gatta areeduma kana gadduuga yookaan wayyaa isaa sana garana oofa gaabii garana oofa kuni salaata keessaa hin jiru namni kun jedhamu takka godha dalaga jal'ise kunilleen salaata balleessa waan salaata barreessu irraayi maali khushuu'a namarraa deemsisa haga namni diidalaalu sin namni kun salaatatti jiramoo taphatti jira maal inni namni kana khushuu'a hin qabne maal inni namni kun salaata jiramoo salaatatti hin jiru akkana godhatu kun maal inni haga namni jedhuun takka salaata keessatti maalitti ambaraman xuma'aniinaa jechuun sukuunun baada haraka cal'eensa eega socho'aati namichi akka salaatatti hin seeniin nagaa waan ofii fedhe dalaga eega salaatatti seenee waan salaataa malee waan biraatti hin socho'u waan salaataa san malee waan biraatti hin socho'u. Kanaafuu waan harakaa socho'a guddaa jedhan salaata keessatti yoo socho'e salaanni isaa hin badaa jechuudha. Ka saddeettaffaa hoo maal jedhan intiqaadu xahaara xahaaraan isaa diigamuudha. Xahaaraan namicha kana diigamuudha jedhan. Xahaaraa diigamuu jechuun akkami oduma salaata keessa jiru hafuurri oduma wal ittisu hafuurri keessaa cehe. Fincaantu harkaa utaale salaata keessatti namni dhiira ta'ina dubartii ta'ina wanni salaata balleessu kun isa qabate salaanni isaa badee warra asiin dura tare sanni salaatuma biraa itti deebi'eetiin salaata malee uduun hin badu warra asiin duraa san kun amma uduun illee bada salaanni illee hin baddi uduun illee hin bada jechuudha.
maali rasuuli sallallahu alaihi wasallam laa tuqbalu salaatun bigayri xahuur jedhe salaanni xahaaraa malee hin qeebalamtu jedhe. Kanaafuu namichi eega xahaaraan isaa badde hafuurri keessa ba'u ta'ina funcaan ta'ina waan biraatu ta'ina eega salaanni isaa ka baddu taate ganaa xahaaratee uduun illee bade xahaaratee itti haa deebi'u salaanni isaa baddee. Salaanni isaaree hin qeebalamtu rasuulli salaanni hin qeebalamtu jedhe nama salaata xahaaraa malee salaate salaanni isaa hin qeebalamtu jedhe salaata achiif deemee bakka fincaan tuqe kanallee ofirraa yoo ka fincaan taatu taate ofirraa dhiqee sidaajaa ofillee yoo ka irra bu'u taate xaharfatee boolii isallee xaharfatee wuduu'a haarawa godhee ganaa salaata lafaa haa jammaru jechuudha. Salaan isaa badde akkasiidha. Har'aan darsii kiyya asumatti isin dhaaba. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.